Ashama akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha warreen mana koo faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a warreen kaan like gochuun dagatinaan isiniin jedha. Har'amee mudannoo yeroo mana barumsa keessa jiru na mudate tokko isinii qooda akka mudannoos miti barumsadha. Innis maalinni yeroo barsiisaan kun kondomii keewwadhu naan jedhe tokkotu jira jechuudha. Barsiisa jechuun leenjisaa koo jechuudha. Egaa dhaabbata fannoo diimaa magaalaa Walisoo keessatti nan hirmaadha tureyyuu yeroo akkas walga'iin garaagaraa jirus nan deema. Xiqqooshii jira miti namni arrabaan dubbatu kuni bakka akkasitti ni waamama waan ta'eef ani immoo qaanii wanti jedhamu tokko na keessa hin jiru jechuun wanta dubbachuu barachuu qabu irratti nan baradhaa nan dubbadhaa nan dubbisas hin qaana'u jechuudha. Kanaaf iddoo safuun eegamutti safuu eeguun akkuma jirutti ta'e barumsa irratti garuu qaanii wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Karaalee kanaan hin da'umanii otoon obboleeyyan koo shamarranii wanta baay'ee barsiisi naan jedhanii carrasaa argadhee karaa kanaan wantoota shamarran irratti saalfatan wantoota shamarran rakkisan wanta hedduun ni jira isarratti otoon barsiiseyyuu natti tola baay'inaan jechuun gadi fageenyaan barumsa isaa waan hin qabuuf jechuudha. Kanaaf egaa maaltu ta'e yeroo sanatti yeroo sana amma kana keessa seenee akka naa booddirratti barumsa isaa sirriitti fudhannee ija baasnee hin turre innaa sana fireeshidha reefu leenjisa jalqabna. Nuti leenjii nee xumurreerra amma tokko maaltu ta'e amma leenjii mana barumsarraa aanarraa walitti dhufne akka mana barumsa keenyaatti shamarree tokkoof dhiira tokko kan deeme aanaa fi mucaa kilaasii tokko dhiira kilaasii kiyyaa dhiira. Sana booda maaltu ta'e leenjii nee xumurreerra torbee lamaaf dhaabbata fannoo diimaa keessatti amma galuufi jechuudha. Gara mana barumsa keenyatti deebina gara mana barumsa keenyatti yeroo deebine immoo leenjii fudhanne sana deebisnee kennina jechuudha. Wanta baranne hojiirra oolchina jechuudha. Egaa maaltu ta'e guyyaa dhumaa kana wanta achirratti baratamu gaa wantoota qaanii nuti qaaniidha jennee fudhanna garuu yeroo dubbatamu qaanii ta'aniidha jechuudha. Garuu qaanii miti qaama nurra jiru wanta guyyaa guyyaadhaan nurratti gaggeeffamudha jechuudha. Isaan kun qaanii miti nuti gaa ilaalcha hawaasa keenya keessatti haala guddinsa keenyatu qaanii nutti fakkeessa malee wanta qaanii miti wanta nurra jiru wanta barachuu qabnu wanta beekuu qabnudha. Sana booda har'i guyyaa dhumaati leenjiidha xumuramee sagantaan addaa qophaa'ee jira galuudha fi guyyaa dhumaa kana gaa kilaasii keenya keessatti maaltu dhufee qophaa'ee irratti qormaata akka qormaatatti nu dhufe jechuudha. Maaltu dhufe ni beektu yoo ta'e kana durallee tiktookii irrattis namni akkas nu barsiisinaan jedhe jira waa'ee kondomii shamarranii jechuudha. Yoo yeroo argadhe nan barsiisa jedhe abdiin qaba. Kondomii shamarranii akka jiru beekaa shamarran jechuudha. Shamarran kondomii sa'aatii 8 fayyadu ni qabdi jechuudha. Akka dhiiraa daqiiqaaf sakandii muraasa keessatti hin badu. Dubartiin tokko kondomii keeyattee sa'aatii 8 irratti turuu danda'a. Kondomii sa'aatii 8 ni jira jechuudha. Kondomii shamarranii ni dhufe. Kondomiin dhiiraa ni dhufe. Qaamni saala dhiiraa mukarraa kan bocamee dhufe jechuudha. Kan shamarranii eessaa dhufare hin jiru waan ta'eef bocamuu hin danda'a waan ta'eef kan shamarranii hin jiru kan dhiiraa sun garuu ni dhufe. Sana booda warri dhiirotaa baanii hojjechuu jalqaban. Innaa baanii hojjechuu jalqaban hedduun isaanii yaalanii ni dadhabanii. Tokko barsiisaan tokko diinii kolleejjii Walisoo ture barsiisichi suni inni hojjete argate jechuudha. Badhaasni isaa maal ture seetan iskiriiptoo tokko dabtara tokkoof birrii 100. Aballi ni qabna aballiin torbee lama ni qabna birrii 800 ture isarratti isheen guyyaarraa mi'oofti qa. Innaa inni hojjete fuuldura koo dhaabbatee waa sadan sanayyuu fudhate jechuudha yeroo kanatti. Achi keessaa shamarran keessaa
akkuma isiniin jedhee jaba baastuun kan dudubbattu anan ture sana na laaluun dumtuu na laaluun kaati jedhanii ana garuu giraa na gabbaa'eetu taa'eetu kan ilaalaa taa'e jechuun hojii sana rakkisee mitan maal irratti hojjedha qaamni saala dubartii hin jiru maal irratti hojjedha satu baay'ee gaafinatti ta'een taa'e na laalu umar kan baasu ituman taa'e yaadu blackboard irra gaafan ilaalu fakkiin qaama saala dubartii bocamee jira fannifamee achirratti hojjedheen daddafee harka baase gaafan harka baasu annaan harka baasu kolfanatti du'an jechuudha nan ba'e fuulduratti nan ba'e naa fiddee barsiistuun koo duraa duuba saagaa akkaataa bitamuu isaarraa kaasetii expire isaa ilaaluu qabna waa hedduudha jechuudha achirratti kan ilaalamuu qabu seera isaa eegee xumuree keewwachuun qaqqaba gaafa keewwachuun qaqqabu maaliin godhare akka tasaa gurdii miinii gabaabduun keewwadhe ture akkasiin jedheen gaa maalan godhare ticheerru wanta gurdiin koo gabaabduu waan gabaabduu taateefi asirratti an agarsiisedheen blackboard irratti dhaqe inni ta'u gonkumaa naan jette ofii kee irratti agarsiisuu qabda malee blackboard irratti na agarsiistuu naan jette nan aare yeroo san amma san hojjedhee ka'ee keewwachuu irratti naanaafuu baay'ee naare jechuudha garuu ammas iseen galwaan jedhu wayii sammuu koo amansiisee tole qoyina eegeen gadi ba'ee teessoo kursii alaa fidee achirra luka koo tokko dhaabbadhee taniin keewwachuu jechuun qaama saalaa keetti keewwattaa osoo hin ta'in gaafa koondoomii shamarranii keewwattu baroomsa irratti gaannaa barattu jechuudha wanti quba kee akkana gootu wayii jira qaama saala dubartii keessa koondoomii sana galfachuudha akkana wanti gootu wayii jira isa faa jechuu hin jenne ati faa fakkeenya akkana hin goone taanan qaama saala dubartii keessa koondoomicha galchuu akkas harka kee hin goone taanan qabxiin si kennamu sun sirraa cita jechuudha akkanatti kee hadhattee harka keetiin hogoote hin ta'u dirqama harka kee sana lamman akkan gochuu qabda tureeyyuu jechuudha innaa fidee kursii koorra luka koo fanniseetaniin akkanatti keewwatama waan jedhu wayii raawwadhee fixee jechuudha fixee argadhe birrii koo dhibbasii iskiriiptoo koos qalama koos iskiriiptoo koos daftara koos jechuudha haala sanaatiin otoon hin mo'atamin akkuma ijoolleen natti kolfitee ija baastuu ija qalaa ija maalii naan jettettiin ani badhaasa koo fudhadhe jechuudha egaa yeroo baay'ee shamarran ni qaanofnaa wantoota akkanaa irratti duubatti jenna garuu inni kun maaliin duubatti nu hambisa jechuudha hamilee keenya too dandeetti qabnu hamilee keenya cabsina jechuudha dandeetti keessa keenya jirru gadi baasnee hin dubbannu taana wanti nuti beeknu sun keessa keenyatti ukkaamamee to'afa jechuudha kun akka hin taaneef immoo baroomsa amma ta'etti gadi baasnee dubbachuun dandeetti qabnu sana hojjechuun qaanii hin qabu fakkeenya karaalee kana irratti illee shamarran baay'een waa'ee kanarratti ilaalcha akka hin qabne nan beeka jechuudha maaliif beekuu osoo barbaadanu barachuu osoo barbaadanu qaanii isa keessatti guddanne sanaaf gaduuf qabuun ni jira jechuudha kun immoo barbaachisu kan nama ajaa'ibu jechuudha yeroo sana kilaasiin koo mana itti galu keessatti fakkiin mana kooti Mulusa walanan kay masqalitti baradhuun qaamni saala dhiiraa bocamee kan dubartii bocamee harmi namaa maaltu nama bocamee mana koo keessa guutee jira tureeyyu waan achitti barreessinu mana koo gubbaarratti naannessee laxxafa namni buna naa dhuguu dhufe kolfaan du'a ture inni irraa baratus baratee ba'a wanta beekamu wanta barachuu barbaadu inni kolfee bashannanee ba'uu barbaadus kolfee bashannanee ba'a jechuudha kitaaba isaallee nan qaba tureeyyu gara fuulduraatti illee barsiisuuf fedhii guddaan qaba maaliifan barsiisuu fedhii guddaa qaba seetanii yeroo baay'ee laguu irratti ijoolleen baadiyyaa wantoota akkanaa irratti hanqina qabu
wanta kanarratti toon barsiisee natti tola jechuudha. Of eeggannoo irratti jechuudha. Yeroo laguun isaanitti dhufe sodaachuu wanta wal qunnamtii saalaa raawwatanii laguun isaanitti dhufe isaanitti fakkaachuu danda'a. Nutillee kaleessa gaafa yeroo jalqabaaf laguun nutti dhufu wanta waan badaa wayii raawwannee laguun nutti dhufe nutti fakkaata. Waan qunnamtii saalaa raawwannee qunnamtii saalaa yoo raawwatan laguun namatti dhufu warreen itti fakkaatu ni jira jechuudha. Ammallee baadiyyaa keessa ijoolleen haala sanatti fakkaachuu danda'a. Yeroo shamarran irratti argan ijoolleen dhiiraa waa akka qaanetti akka gadi cabaa wayitti isaanitti yeroon isaanitti kolfan jira. Mana barumsaa keessatti ijoollee irratti laguun oo dhufe ijoolleen sun yoo irratti argite ijoolleen biraa yoo irratti argite qaaneeffatanii barumsa isaaniirraa hafuutu jira. Maaliif kun hubannoo dhabuu barachuu dhabuu isaaniirraan kan ka'e jechuudha. Kuni otoo nuti warri jalaa baane baranne wal barsiisne ijoollee baadiyyaa keessa jiran irra caalatti obboloota keenya obbolaadhuma keenya mana keenya keessa jiran otoo barsiisne qaaniin akkasiin dhufu isaanuu dabarsanii wal barsiisu jechuudha. Mana keenya keessatti fakkeenya mucaan nu gadii jirtu fakkeenyaan yeroon mana keenya keessa jiru mucaan obboleettii kootii wantoota garaagaraa na gaafatti ture. Ittiin himu ani nan beeka garuu ittiin himu ture. Maaliif nan qaaneffadha jechuun qaanii wayii waan hin barsiisu natti fakkaata. Waan saalfii wayii waan hin barsiisu natti fakkaata. Garuu miti otoo innaa sana akka ammaa yaadni naa galee jechuudha nan barsiisa. Maaliif laguun maal akka ta'e akkatti ishiitti dhufu akkatti illee moodeesii keewwachuu dandeessu wantoota akkasii otoon itti mitee gaafatti dhufu hin sodaattu hin qaanoftuu namatti himachuun sodaattu wanti biraa sammuu ishii keessatti hin dhaga'amu jechuudha. Kanaafuu wantoota akkasii shamarran otoo wal barsiisnee natti tola jechuudha. Galatoomaa isiniin jaaladha. Alaa gochuun dagatina.